fageenyaan namni bakka jiru yaa'ee dhufaati jira. Daawwaa qaraatii irratti illee akka jabaatan akka gurra waa hundaaf illee illaanne rakkoo jirtu kanaafis akka gurra hin kannine hajiru kunis akka nurraa dhaabbatutti illee balaaleffannaa wanni kunis ta'isa godhamee akka gartee nuuf واعتصموا بحبل الله جميعا رب درديس ومن رب رايسن تاسسني دكتور وجين ترتي غارين جا غرا خياني غرا جلات انشهني وجراتن اكن والباسن جا غرا دكتور اچغنايه الله اكبر ايغا دكتور ويتين غرت ايغچا نما اولبه كبرا غبوسا ولكريم تا اي دكتور كينيا تفضلوا الحمد لله رب العالمين والعاقبة المحمودة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا المبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وصل اللهم وسلم على أصحابه وأتباعه وأنصاره إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hello. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Hello. Tidak kami. Dokter, kita kami tufa. Enda kami. Nagam. Hakikatan gara rajal kaban nama diba qilleensa jiru kuni teknolojiin kuni amalli isaa waraana qara lama qabu silah zu haddain waraana lama qabu wari khayrillee khayri mirraa fayyadama akkuma qalbiiti jecha qalbiin nama ta imaana qabdu homa imaana dalaydi ta amantan ammoo imaana hin qabnellee homa san dalaydi teknolojiin amma dhufe kuni homa abbaan qalbiin isaa barbaadde homa qalbiin isaa barbaadde irraa fayyadama. Kanaaf wanni amma deemamaa jiru kuni namni gosa wal qoodu ganda wal qoodu darajaa qabeenya wal qoodu loqoda wal qoodu zarii wal qoodu kana odumaa jiraatu wanni maahii kana deemaa jirru jidduu naannoo wallootiif arsiititti baay'ee waan qalbii nama dhukkubsee mataa nama dadhabsiisati. Nuti ummanni walloo qiblaa biyya keenyatti ilmilleen barnootalleen qabsoo diinillee taate warra guyyaa tokko namni 70 ol amantaa kanarratti wareegamee warra maqaan isaaniitiif biyyi isaanillee haga ammaa aarsa yoo biyya keenya gootota jira jiran dhaga'ama. Hello. Ummata kana ummata amantallee waliin nu qabaa sabnillee waliin nu qabaa warra akkanaa kana warra quuqamni isaanii nu keessa jiru kaga ammaa wareegama kafalaa jiran kaga ammaa du'aa'iin namni waan qabuun dhaabataa jiru qilleensa akkanaa kun dhufee nama amantaan tokko ka sabni tokko ka qabsoon tokko ka kaayoon tokko ka mul'anni tokko ka ergaan tokko ka aqiidan tokko ka qiblaan tokko ka nabiyyiin tokko yoo akkatti haalli hagana ga'u haalli suukaneessan gurri namaa dhaga'uu hin dandeenye haasofni kee kun dhagayama. Hello. Ni dhagame waan dhagama. Gidee shabakaan keessa rakkoo godhatanuu isinii maasin itti fufa. Ayyee haalli namni kabajama nama biyya takka walitti qabuu miti. Nama amantaa takka walitti qabuu miti. Nama saba tokko walitti qabuu miti. Nama kaayoo takka walitti qabuu miti. Nama miidhama tokko walitti qabuu miti. Uummata Oromooti waa baay'ee walitti qabna keessattuu warra wallootiin aqiidaan hangafa taate. nama jedhame namummaan qalbima walaqad karramnaa banii aadama jedhamu qaama kamuu haa ta'u arsirraa tahee wallorraa tahee amantaan islaamaa akka namummaatitti ka fedhe haa ta'u saba fedherraa ganda fedhe haa ta'u gochi suukanneessan diinni diinarratti hin dalagamne ummata islaamati ummata kaawoo qabu ummata aadaa qabu akka sabaatitti illeen yoo wanni arrabni kaasanii dubbatuu hin dandeenye gurri dhaga'uu hin dandeenye ijji arguu hin dandeenye qalbi marraayyuu nama yaa'uu wanni akkanaa hin jiraan jedhe dhagamu
kuni ani diinatu nu seene diinni tokko beekama kan namni martu beeku diina shayxaanati. Diina shayxaanaa san namni tawballeen isti'aazalleen irrumaa fagaataa. Wanni adeemamaa jiru kun waan biyya keenyallee amantaa keenyallee walitti dhufeenya keenyallee dhiibuu kun amantallee walitti hidhaan qabu. Aadaa keenyallee walitti hidhaan qabu. Amantaanis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waytii Madiinaa turan gosa hedduu dhufee walitti saahiba tahee Suhayb ar-Rum ka jedhamu biyya Ruumitirraa dhufee Salmaan al-Faarisii ka jedhamu biyya Iiraanii kanarraa dhufee Bilaal al-Habashiin biyya keenyarraa achi dhaqetti Hamza ibn Abdul Muttalib walitti obboleeyyan ta'an jarru kun biyya Itaaliyaa kanarraa dhufee Suhayb ka jedhamu Salmaan biyya Iiraan kanarraa dhufee Bilaal biyya Habashaa kanarraa dhufetti Hamza abbeera Rasuulaa zariin filatamtuun sun obboleeyyan tahanit Umar ibn Khattab radiyallahu anhu rabbi sarrahaa jaalatu qaanii hin dhagaamu. Dhageessisa sagaleen keessan doktor akka gaariitti dhagahama yoo neetworkiin keessan rakkoo godhate mallattoo isinii goona kallatti illee isinii bilbilee isin beeksifna itti fufa akka gaarii dhagahama. Ayye kanaafi nuti dursi wanni kenninuuf obboleeyyan kiyya ummata islaamati warra kaayota akka qabu warra eeggaa tokko qabu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waytii ergame nama maraaf ergame bashiira wa nadhiira gammachiisa haala tahanii nama rabbiin tole jedhe nama rabbi didedinniina haala ta'an rahmata aalamaatiif ergamanii kanaaf jechuun rabbi sallallahu alaihi wasallam waan akka jannu guddaatti fudhatanii wanni akkana argamee jennaan iniin hilloodha homa xiqqoon akkana gosa wal qooduun xiqqoo ummanni sahaaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dura waan islaamummaa keessan turteef yeroo islaamummaatti as seenanu warra abbaa torbaatama islaamummaa herreegatu sahaban nabii keenya sallallahu alaihi wasallam hedduun isaanii ji'a jahafaa turan islaamummaa keessa waggaa turanii wanni akkasii argamtee jennaan rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam da'uuhaa fa innahaa muntinatun أجرك بكتي دا إساجد النبي كنا صلى الله عليه وسلم يروي والنبي دور مهاجر تو ورا مكة جربرات الرمدينة دانني في جراتو مدينة كيستي وان قدون أرجمتي جنة النبي كنا صلى الله عليه وسلم دعوها إذا كان قصا والقودو نان والقودو بيا والقودو أفاني والقودو إذا إنها منتنة أجوفتو راكا أجا رأيني يو أكبدا جايبين سلين ياتو جرا رأيني يو أجا أكبدا بين سلين صدركا بين سنيان أجا أجا رأيني جري أنا والقود فرنجها فرمسوما فرتكما فروجيجرين ونم نما نجيب مالي نما ديني كي نجيب مالي نما سبا كي نجيب مالي فيدا من قدان نما منتا كي نديبو نما سبا كي نديبو مالي كناف نبي محمد صلى الله عليه وسلم دي ساجرا قويا وي أبو ذر الغفارين نما ويها أمان الربسي سنل بلال ما يا بلال هات قراتشا جديني الربس جنا رسول ربي أبو ذر نما قد أبي ذر جتشان زاهد أمة نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول ربي مال جلانين إنك امرؤ فيك جاهلية آتي وجاهلية ما سكي سنبان هجا ما جلانين كنافي رسول ربي أكسل لولاني جنان تاكي بلال جل مرمى لفكيفسي حاجة ميلكيت النر جتوتي أمن تنموته فما ربي رسول أرغتون دندو جلان خبجان بلال كابو أولا لما جنة سينتي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مال جلان أب بلال قبر توري أمية قبر أمية توري أبي بكر الصديق ويتي نجيت الزباماتك أعتق سيدنا سيدنا أعتق سيدنا سيدني كينا سيدة كينا تك سيدة كينا جلان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نمنها كنجوسم بلال كنابي هاون نوت أبا نمني أبا تقرأ دلتي نم تقبلين تكا يو أبان أبا فاتي تقطي هذا تقف أبا تقرأ دلتني أنا سجال جتون دندام ودو هاتي غرغرة تاي غر يسوع ما همتا ودو أبان غرغرة تاي غر أبا همتا نم تقو أبا تقو في هذا تقرأ دلتي
فهمين السجالة جتشو دندا ناتو سجالة ديرة غبابة بيكا جتشو دندا لكن ذري والجيكون هندندا ما أنه آدم الرأوم كلنا من آدم وآدم من تراب مي أكمي والجا آدم فهو الرأ أرقمني مي نمني أباتو كفارتو كرة أرقمي أكمي والجال ربي يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا المنما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يرون نما هدو الجرا كناف ونكوني بلالفتو قمنا وان آخرات إن اللي دنيا كإن اللي جرين كإن اللي مكا كإن اللي سفوت إن اللي دودا كإن اللي وانبل ستي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويتوانا كان أرقمتو تركان في فرطا نما ججب الله اللولانيني كان في ورسول ربي صلى الله عليه وسلم وان كان بلسو قروا كدشاني دلقا وكدشاني قلت دلقا رسول ربي وان كان بلسو كيستي واحد دلقاني سني فأما وان سني keessa bahuu namoonni hedduun ulamaan gurguddaan du'aan waan as jiraniifi waan san keessa bahuun in ulfaataa wanna kana namni kun diigama biyya keenya diigama amantaa keenya waan ta'eef bakka jiruun nuti martu arsilleen wallolleen nu ija takka martu ija gurraatti ija mirgaati amantaan tokko sabaan tokko aadan tokko biyyaan tokko ilaalcha dadhabaa jidduu keenya deeme kamuu haa ta'u kaballeesse qaama kamirraayyuu haa ta'u balaaleffannetti